biyyattii ijaaru wasama fakkaata keessuma turtanii qabsoo kana qaata jaalala keessantu garaa nama nyaata jaalala keessantu garaa nama nyaata. Baga guyyaa gaggeessaa komishinara keenyaatiin isin ga'e jecha looma mata dureen isaa qophii guyyaa irratti wal qabatu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkam jirtu hunduu nagaa keessanii hiriirtanii dhuftan hawaasnis beektanii komishinara gaggeessuuf addana teessanii biyyattii ijaaruun durmaa beektanii. Amtuu isiniin argin akkuma deemtanii hiriiree kan ta'u kun miseensa keessanii fuula nagaatiin isin gaggeessanii fuula nagaatiin isin gaggeessanii. Ayyuu adeemsa bee gaaf socho'e bakka bubbee itti bubbustus nafteen beektu takka abbaan gadaa ka'e haati siinqees kaate ilil jedhaa jiru eerroo qarree yaatee tajaajilaa turte hundaaf abbaa taate tajaajilaa turte hundaaf abbaa taate. Jaalalli hawaasaa komishinara jedhu hunduu maqaa kaasaa gaaddidduu isaattu dhiina garaa raasa gaaddidduu isaattu. Amadee nageenya hidhata uuntanii gadda keessa deemuun hawaasa shuuntanii seenatu yaadata waa gochaa keessanii seenatu yaadata waa gochaa keessanii gorsa dhaachuudhaafis inni waa didaaree osoo of hin laalin harkaan dhugaaf taaree hin doominna uumuun hawaasa ijaaree qorraa aduu hin jenne baddaan baara dhabdee hawaasas gorsite manguddummaan qabdee gootummaaf gaarummaan kun isirraa madde gootummaaf gaarummaan kun isirraa madde. Kallattii kaa'uudhaan miseensaaf hawaasa dhugaa yoo dubbadhe komishiniin kennas gootota qaqqaalii qaree gadi baasa isuma kanatu diina garaa raasa isuma kanatu diina garaa raasa. Diinni nu bookkisuus kan sodaatu jiru karaa kee qabate namuu karaan hiru ati nuuf jira goota lubbuu jiru ati nuuf jira goota lubbuu jiru. Miseensota hedduu of jala hiriirsee akka biyyi hin kumne gootummaadhaan cimsee sammuudhaan boqotee takkaa gadi hin ciifne sammuudhaan boqotee takkaa gadi hin ciifne. Komishiniin keenyas ergamaan qabate gootawwan ciccimoo Oromiyaaf laati hawaasa geggeessa ogummaan barate hawaasa geggeessa ogummaan barate abdii sirra kaayaa hawaasni jaalatee komishinara jedhe rakkannaa waamatee inni soofin qaba harkumaan hammatee inni soofin qaba harkumaan hammatee. Goota ofii faarsuun homaa rakkoo qabdu isintu oomishee ijoollee jajjabduu addaan nu baasuudhaan diinni kan nu baadhu boru biyyaaf taati ilmaanis barsiisa hawaasnis jiraadha goota jiraachisa seenaaf kaayyoo goota dhaloota dhaachisa seenaaf kaayyoo goota dhaloota dhaachisa. Miseensonni keenyas hunduunaaf jiraadha rakkoo yoo jiraates hawaasatti himadha sammuudhaan geggeessi uummata kee badha sammuudhaan geggeessi uummata kee badha. Yoo san hawaasni illee hunduu nuuf gammada dullee ilmaan Oromoo ilmaan abbaa gadaa gorsa dhageeffachaa haadha siinqeef aadaa gorsa dhageeffachaa haadha siinqeef aadaa waan tokko barbaada hawaasa kiyyarraa waliin haa ittisnu diinota biyyarraa rabbiinis kadhachaa kan nuuf laate jarra rabbiinis kadhachaa kan nuuf laate jarra. Hawaasni kee yaa'e hundumtuu si eega osoo nuti jirru sin tuttuqan eega goota ta'uu kan kee Oromoon si beeka goota ta'uu kan kee. Miseensota hedduu of keessaa ni qabna ammas nu dhufanii goota sammuu jenna ammas nu dhufanii goota sammuu jenna. Komishiina ODF kaasiyee namuu isin faarsa hojii keessa dha'ee goota takka Oromiyaatti maqaan itti ba'e goota takka Oromiyaatti maqaan itti ba'e. Absoo biyyaaf jettanii olii gajjooftanii Finfinneen hawaasaa Baardaariif Maqalee Amboo Dambidoollo Jimmaa fi Nagellee Adaamaa Wasallaa Naqamtee fi Roobe Haramaayaaf Ciroo isinitti namne Gimbii bakkee biroo isinitti namne Gimbii bakkee biroo. Inni abbaa gadaa kunoo as taa'eera qabsoo har'aa kanaaf bu'uura kaa'eera bu'aan hojii isaa seenaaf galmaa'eera bu'aan hojii isaa seenaaf galmaa'eera. Guddina biyyaatiif hin jaallattuudhaatti misooma hojjenna nageenya biratti poolisiitu dhaabe biqiltuu gaaratti hawaasas barsiifna deemnee araddatti nu bira dhaabbate uummannis cinatti bu'aa miseensaati beektuu kun marti bu'aa miseensaan gaara asabooti kan mi'eessoon gamaa isinitti namne dirree dachee lama ancaargan buutanii bordoddee guddanii loltanii lolchiisu achuma turtanii loltanii lolchiisu achuma turtanii hunda keessa dhugaman dubbadhe hin jenne fakkeessa isinitti namne dacheen ciroo keessa isinitti namne
jiru keessa dhiira gaafatini kan lolee lolchiisu mootummaa waraanaa kan nama barsiisu hojiidhaaf si ergee ofii na fincisu hojiidhaaf si ergee ofii na fincisu amnoo problem jetti faranjiini goota akka keetii nuuf kenne rabbiini atuu sodaan qabdu sittuutu dhafkiini atuu sodaan qabdu sittuutu dhafkiini afaaniin dubbata hin qabu hammeenya jajjabaadhaa jechuun nu gorsa hunda keenya galatatu mala komishiinara keenya galatatu mala. biyyattii ijaaru wasaba fakkaata keessuma turtanii qabsoo kana qaata jaalala keessantu garaa nama nyaata jaalala keessantu garaa nama nyaata. How to explain this excellent hero's name Commissioner Nagatu Obeng. Thank you.